Lona keenya gooftaas ni abaayatu buleewwan keenya jirtu fayyaa nagaa keessanii ni jira. Nageenyi waaqayyo baay'ees ni abaayatu. Akkam jirtu fayyuma keessanii har'a musin uluun nufe gootaame. Gootaa uladhaa. Siinan ulaa jechuudha akkanatti har'ammoo. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf qaldiidha. Waaqayyo faagalatu baga har'a keessanii hundumaa duraan fayyaa nagaa kooti. Baga turaattanii me waa sirriitti agarsiisuu dhufe immoo baala mo'aa nanyikko mo'aa koo sirriitti agarsiisuu dhufe yookaan immoo akkaataan itti waan biraa hojjedhu kenneetti hojjedhu sirriitti agarsiisuu dhufe koottaa wajjiniin daawwattota keenya wajjin ilaallaa waan maal akkan gochuu barbaade har'a immoo akkamitti hojjetti garbuu ilaalaa akkamitti akkan hojjedhu har'a immoo kuni garbuudha. Thank you sinin jedha warri na arrabsutti fuftan itti wafufa abbaan komentii sana garuu gaaf tokko sina warra ol si baase atu beekita abbaan komentii yeroo baay'ee komentii na arrabsitu of beekita atiyyuu dhiira ta'ii dubartii ta'ii profailiin kee garuu profailii dhiiraatirra jira of eeggadhu sin jedha warri nagaa qabdan immoo nageenyi gooftaa Yesuus ni abaayatu bakka jirtanitti bakka jiraatanitti baga har'a geessan waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u waan illee bulettiin keessan nagaa kooti. Garbuu akkanan godhe dheedhii daakiseeni xiqqoo ishee akkanatti unkuree jechuudha maaliif haala biraan hojjechuu barbaadeen haala durii irraa adda godhe kanaaf daawwadhaa mo'aa koo ilaalaa akkamitti kanarra jalqabu bormiti silaa kan dhugamuun beektu ilaaltu jechuudha daawwadhaa waaqayyo sinaa eebbisu warri nagaa qabdan eebbifama warra ramni keessan nagaa ta'e kana achitti immoo baga gooftaan sin gargaare guyyaa har'aa geessanii baga jiraattanii sinin jedha buleewwan koo kanaafiyyuu baaldii kiyya dura nan qoraafadha jechuudha akkasitti argitanii dursa akkanatti weeraa jechuun qoraasuma jennaan xiree afaan oromoodha qoraasuma akka hodarkatti qoraafadde isatti irshoo maankaa tokkoon naqadha jechuudha achumarraan bishaanitti godhadha jechuudha. Ergan qoraase sanaan booda beekan kana xinnoo ishee abdii liqisiisee akkana godheen kuree jechuudha maaliif guggubataa ture malee waan hin barbaadiniif jechuun wallaaltanillee odoo hin taane haala addaatiin nan hojjedha jedhee tan yaade kanaaf maal buleewwan kiyyatti agarsiisee jedhee dhufe inni sun argitanii xiqqoo ishee magaalesseera kan ammoo nan addees beekaa. Kanaafuu maalan godhadhee beektu ergan kanatti nan naqadhee ka'e harkaa waliin hin maku hin barbaanne harkaa waliin makuu maammasaa dhiqeen jira kanaafuu kanaan waliin maka mo'aan koo immoo akkanaa jechuudha kenniittoo argitanitti waan irra soorsaa yeroo nu hojjete yaa waanis illee hojjedheera yeroo baay'ee nu hojjedha garuu har'ammoo isarra haala adda godheen hojjedhe maaliif waan adda ta'een hojjedhaaf. Haala duraarraa adda godheetan jechuudha. Kun amma daakuudha jechuudha. Daakuu xiqqoo ishii eeleerra oofeen. Xiqqeesseen eeleerra oofee jechuudha. Anis siinirraa nan baradha. Dubartoonni buleewwan koo warra achi jirtanii mo'aa keessan naa barreessaa isinis. Dheedhiin barbaade kunu dheedhiidhuma jedhama malee akka qodaa kana keessatti argaa jirtan miti. Gubataa akkasumatti fakkaanne maaliif dheedhiidha baay'ee yeroo asii gadi ilaaltanii gubataa fakkaata baay'ee dheedhiidha yeroo naqee birraa bu'uumaa akka fakkaatu isinitti agarsiisa waan baay'ee ittiin nanni amma irshoodhumaa fi ittiin baay'ifne irshoo xiqqeesse irshoo garbuu dheedhiisaa daaksisee dheedhiisaa xiqqeesse biddarra jechuun dheedhiisaa san daaksise san daakuu sana biddarra oofe akkaan godhee jechuudha miigalee. Kanaafuu kun gaafa dhugamu gaafa waan adda addaatti daddabalame ajaa'iba gooftaa hin argitaniyyuu yeroo nu kuree maal jedhu beekuma isinitti agarsiisuu dhiise maaliif isinitti dheeressuu hin barbaanne warra isinitti dheeressuu hin barbaanne waan adda addaa isinitti dheeressuu barbaade miti waan xiqqoo ishee sin gaadheeni qoraasumni koo immoo yoo keessaa badaa jiraate soomaa rakkoo hin qabu ammallee ganaa qodaa biraatti waan ani irraa xallaluuf yeroo ni daffee jechuudha nan qoraasa qodaa biraallee. Kanaafuu baga jiraattanii baga har'a geessanii baga ayyaana bara 2017
ceetan akka lakkoofsa Itoophiyaa yookaan akka lakkoofsa biyya keessaniitti isiniin jedha. Waaqayyoon waan hundumaa danda'u nagaan sinaa galchuu biyya keessatti nagaan deebi'aa galaa isinillee in ayyaaneffattu galtaanee homaa miti. Anis akkasuma kophaa koo citaa barreen gaddaa yoon achan ture bara nammoo kun waaqayyoo galatu asan jira waa lama bu'aa buusee hin jira mana jaarradhee hin jira daa'ima godhadhee hin jira galanni waaqayyoo si jiraata haa ta'u waggaa tokko tokkuutii waa lama na milkeesse waaqayyoo waggaan guunne biyaasi jeeshanan ture baga jeeshan keeyatte jechuudha waa lama milkaa'ee hin jira jeesha yookaan ja'a. Kanaafuu waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u isinis galtanii hin milkooftu. Garuu waan isinitti obboleewwan kiyya fira koo ebiluu koo ebilishee goottanii birrii hagibaame malee yookaan zimmittanii akka argitan of harkaan balleessina. Ofii keessaniyyuu akka argitan hin xaqqamaminaa achitti ol guduufadha kaawwadha sin fayyada. Gaafa dhuftan dadhabbii keessanitti boqottu malee biyya keenya waan tokko hojjennee waa binnaan xiqqoosh namatti ulfaachuu danda'a. Tarii waaqayyo nama milkeesse malee ulfaata. Waan argattan ndau waan isinitti mugeessaa dhugaa isiniin jedha. Tiibbii illee hojjarri isinii kennanii yeroo tokko yoo keessumaan fi tiibbii namaa kennu nama warra gaarii yoo ta'an tiibbii keessan illee hin balleessina. Ol kaadhaa isiniin jedha. An obboleettiin keessan dhaamsa kana jaan isinii dhaama waaqayyo isin haa eebbisu. Jabaadhaa lafa jirtanitti isinis hoomtoonni tokko abbaan barbaade foon nyaate abbaan barbaade aannan dhugee abbaan barbaade uffata adii uffatee miidiyaa irratti bahee akka ta'e akkasinitti hin dhagahamne isiniin jedha. Gadda isiniin jedheera maalirra deddeebitee yaaduma tokko nutti haasofte akkanaan hin jenne nama madaa qabutu madaa namaa beeka yookaan immoo nama beela'etu beeluu namaa arga. Namni hin beelofne akka namni tokko beela'e sana namaaf hin beeku. Hin beelofne waan ta'eef otoo abbaan ta'e beela'e isinitti boo'e hin beekitan namaaf. Kana isiniin jedha gooftaa Yesuus sinaa eebbisu lafa jirtanitti. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jedha obboleewwan koo. Nageenyi waaqayyo sinaa baay'atu nagaan turaa. Nagaa hullu argu waan biraan immoo walitti deebina amma kanatti maa hunda balu bakka bishaan minaamini wamaatti haadaf wakkamatti taa'ee jechuudha. Kanaaf isinan jaalladha nagaan naaf turachaa.